Wayyaani laafna uummata keenya nu fakkaataa kun nu ilaali kun riskiidha laali midhaantu gubateera inshallah rabbiin gaati ni ajadutti namni biyya keenya silaa hundinuu saadhaa harkaan jiraata jireenyi biyya kanaan danda'amu wanni kanaa jechuun osoo jennee kun guutuun ganda dhumateera asilaan lafa bakka gurgurtii midhaanii gubatee bakka kanatti midhaan jala jira jechuudha midhaan immoo fakkiitti laata kunuunfanna ni gubatee guutuu wanna agartan midhaan jechuudha wanni gubate kuni walitti dafqee waan ta'eeru jechuudha adda kun ilaala sabtiitti waan ta'eeru jechuudha kunillee mana warra hubachuu dandeessanii hubattanii agartan jennee abdii qabna rabbiin isinis biraa dhaabbatu warri gargaaruu dandeessanis bakka mana sargeeti bakka hin yaa'u jiru kuni gandatti aanuu fi dhaalaaf illee midhaanii buddeen jechuudha ittiin gubatee jiru viidiyoon isaa kaasinetti irratti guddataa namni hubachuu hin danda'u namni illee kunoo asattiitti keessa gubachuu ka'eeti hoffolee rabbiif jecha gaatee namni gamta wal bira jiruuf ijoolleen illee rafte nadhoon raasiitii fi maaliin illeeni viidiyoon isaadhaa garuu namatti guddata sawwarameen geessifamu hawaasi bal'aa irratti wal ga'eera har'a akka jaaraatii fi akka maaliiti